naannoon Wandorraa haga Bulee Horaa, Kofaleerraa haga Arsii Nageellee, Shaashamanneerraa haga Ajjawaaraa fi Siraaroo jiru koofamaa buleeraa. Eda halkan sa'a 8 irraa qabee jara kaleessa galgala ilma Gabra Tsaadiq Lammaa irraa odeeffannoo argatee har'a obboroo namoota bobbaase dabalatee warra ijaa fi gurra mootummaa ta'ee fuula san jiru Shaashamannee fi Hawaasaa jidduutti argamtu kaambii Togaatti Oromoota walitti guuraa bulan irra maraa. Eenyu nama akkamii akka ta'e odeeffannoo guuraa ture wal hubachiisaa. Eenyuun irraa odeeffannoo bilchaataa argachuu akka danda'u waliin mari'ataa. Namoonni tikaa lamaan wayii ammoo mona waraanaa san keessa bakka wayii dhaabatanii qaaqan. Namoota haga yeroo sanii gara biraatii qabamanii dhufin wayii eegan. Sa'aan saafaya cinaa galgalaatii 10 irra tareera. Uduma kanatti jiran konkolaataan isaaniin obboroo hojii kanaaf bobbaate takka moonaa san seentee namoota sanniin bira geettee dhaabbatte. Warra hojiidhaaf bobba'an malee namni haarawaa keessaa bu'ee hin jiru. Maal taatan? Mee akkam jedhe namoota irra dhaabbataa turan keessaa tokko. Eega jara saniin afaan warra mootummaan amanu qaaquun nagaa wal gaafatanii milkoofne jedhe tokko akka waan kolfuu ta'ee balbala konkolaataa keessaa bu'anii akkuma banamitti qabee dhaabataa. Loltuu wayiiti. Maal taatan? jedhe ka gaafatu deebisee. Kana qabanne jedhee jaakeettii wayii konkolaataa keessaa fuudhee itti mul'ifnaan jarri isa waliin konkolaataa keessaa bu'anillee seseeqatan. Maal akka namni sun jedhu ka gaafatuu fi ka waliin dhaabbatullee hin hubanne. Jaakeettiin diimaa yoo laalan haarawaa fakkaatu u'urameera. Rirrifateerallee waan ibiddi dhadha'e fakkaata. Namtichi diraamaa nutti dalage jedhee amma warra konkolaataa san keessaa bu'an keessaa ka biraa ammallee ima seeqatan. Warri dubbii haarawaa dhagayu ima dhageeffate. Ganda san ka geenne eega lafti bari'e hennaadhaan dhumanuma jira ture. Akka inni itti nu arge ammallee hin beenne. Akkuma balbalatti dhiyaanneen nama manaa bahee deemu agarre. Nama waliin turre gaafannaan isuma ta'uu nutti hime. Itti lallabnee dhaabbadhu jenne. Hin dhaabbanne. Faana fifiinnee dhukaafne. Hin dhaabate. Inni jennaan jarri isa waliin dhaabatu lamaan kolfe. Warri caqasu ammoo kolfa jaraa waan hin beenne. Ka qaaqu kolfaa waan himu itti fufee. Akkuma beekamu naannoon sun bosona. Eegaa akka takka fifiinnee itti dhiyaannee harka ol qabi jenneen. Nu jalaan dubbanne. Meeshaa qabaachuu shakkinee jedhee utuu inni itti fufaaru harka ol qabeere jedhee warra lamaan dhaggeeffatu keessaa tokko. Na jalaa qabisitti maa jira. Kun jennaan mataa raasee caqasutti deebi'ee ka gaafate. Egaa marfamteerta harka ol qabi jedhaa suutumatti jilbiffannee dhukaafne. Homaa hin sochoone ammallee. Maayirra yoo shunquunnee bira geennu ka argine. Jaakeettii kana. Ajjireen isanuu afoo kaayee miila fageeffateera. Inni jennaan warri caqasaa ture kolfa xiichee. Maalirra kaayee lixa jedhe isaanuma keessaa tokko. Kuwwanillee ni kolfaa. Muka irratti fannisee biraa lixe. Dhumni maal akka ta'e gaafatee warri dubbiin itti odeeffame eega kolfa geeffate. Maayirratti nama biraa qabnee dhufne. Meetiree Shaashamannee jira. Jarri sun haga takka waanuma nama waraantoo seerrii hin beenne itti baasanii naannoo gaara abaarootii qabuudhaaf dhaqanii jalaa miliqee abbaa isaa qabanii ilma kee shiftaa dhiyeessi jedhanii ni haasayaa turan. Konkolaataan laandi kruuzarri wayii magaalaa Adaamaa ganda duwwaa 11 naannoo balbala mana cidhaa tokko yeroo akkamii akka dhufte namni qalbisee hin jiru. Haga saafaya sa'a 10 cinaa ammoo achuma dhaabbatti. Nama fuullee ijaa gurraattii godhate ka keeppii hamara mataa qabu ka konkolaataa san keessa taa'ullee ka arge hin jiru. Naannoma sanitti yeroo san hoteela umrii qofa otoo hin taane daaraallee akka gaariitti quufeeru wayiitu mul'ata. Yeroo irra jiru keessattuu gara guyyaa hin qabbanaayaa namni ittiin baay'atu viinoo, bishaan amboo, daadhii awaash ka gamoo dhugaatii irraa mul'atu akkasumas biiraa sanduuqa 3 yookiin 4 caalle ka baankoonii dalga jirutti dabalee wanni mana san hoteela jichisiisee yoo jiraate maqaa balbala san irraa mul'atu ka Abbabach Hotel jedhuu fi baay'ina kutaalee siree ka yoo balbala boorootiin duubatti bahan bitaa mirgatti tarree galee ijaajju. Dubartiin wayii weeddisaa baankoonii keessatti waa hojjetti. Umrii isii himuun nama dhibaa. Ammoo
walakkaa 50 gahuu yoo baatte 40 gadiin taatu. Isii maleellee nama lamatu hoteela san keessaa mul'ata. Tokko hunda dukkanaayu tokko irratti waa xuxxuuxaa. Jaarsaa ta'uu ka'ima hin beeksisu. Bifa isaa dhiisii wannummaan uffateeruu adda bahee mul'atu. Maal akka dhugaarullee nama hojii kiyya jedhetu arga yookiin beekaa. Keeppii bulee fuularra gaddeeffateeru wayii ammoo hunda biraa kayoo seenan mirga irra jiru taa'ee silkii harkaa tuttuqaa. Uffata sonaa ofirraa hin qabu. Shamizii kolleettaa harka gabaabduu wayiitiin jira. Surree jiinsii gurraattii ofirraa qaba. Kopheen godhateerullee isniikara daaraan dadhabee wayiiti. Qaruuraa biiraa Harar 2 of afoo qaba. Takka duwweessee taanillee walakkeesseera. Jiddumaan silkii tuttuqaa ture gurratti qabatee hello akkamii nagumaa mee akkasumatti naa qabi jedhaa ol ka'ee balbala booroo laalee. Akka jiru yoo laalan wanni uffateeru ka isatti hanqatuu miti. Bifti diimaadha. Hojjaan qal'aa gabaabaa wayiiti. Gabbahee kutaa siree tokko seenee ibsaa ibsee siree irra taa'ee haasayi jedhee nama itti bilbileen. Ka haasayu afaan Amaaraatiin mee eessa geettan jedhee namni bilbile deebisee bakki oolee bakka cidhaa wayiiti. Waan addaa ka isa qunnamee hin agarre. Bakki biraa ka dhaqee hin jiru. Bakka dhaqee ammoo faanuma oolle. Akkasii lootuuwwan mul'atan kanneen biraan jiranii qadhabaan kaayame achuma oole. Adurriin illee jaluma oolte. Lootuun irra dhufte hin jirtu. Adurriin innaa san faana kaatee qadhabaa keettee haga ammaatu bakkaan kaafne. Kasiin jedhu adurriin lootuuwwan biraa taaraa fakkaattu waan xiinxallite qabdi. Wanni ammatti siin jechuu danda'u adurriin lootuu mara hin beektu. Ta hin beekne iddoo agartullee yeroodhaaf ta balbala adurreewwanii dhodhoofte yookiin ammoo dhadhayuu barbaadde malee ta biraa adda hin baafanne. Ta hin beekne iddoo agartullee yeroodhaaf ta balbala adurreewwanii dhodhoofte yookiin ammoo dhadhayuu barbaadde malee ta biraa adda hin baafanne. San ammoo gaafa balbala dhadhayuu isii argite yookiin ammoo shakkite itti deebitee hordofuu qabdi natti fakkaata. Jedhee kawaan seeqatuu ta'e namni sun eegasuu kafaana jirtan ganamaadhaa taruu hin malle. Jedhee ka gara siyaas qaaqu. Lakki kana durallee irratti mari'anneerra. Waan isa faana jiru yookiin inni faana jiru hordofuudhaaf malee durallee harkuma keenya ture. Kana godhuun ammoo waa tolcha malee waan balleessuu hin qabu. Jedhee ka achi as qaaqullee tolee gara ejjannoo itti aanuu caakaa. Karaa irra jirra. Jedheenii silkiin cufamee. Guyyama san Shaashaman itti sa'aan gara 10 waaree booda. Hello. Jette ruufoo silkii iyyite kaaftee galaa jira ruufootiyya. Akkamii ati hayyuunoo jedhe damboobaan hadaamaa irraa. Nagayuma jirraa yoo bilbilu telefoona hin kaaftu bilbilaa ture jetteen. Neetworkii keessa hin turre baadiyaa turree ammuma gara sa'a 9 cinaatti gara magaalaa dacha'aa jirra. Nagayuma bilbiltee jedheen. Nagayuma dafii wal agartanii. Dafii eessatti sii bilbilee jechuu kiyya. Lakkinaa hin bilbillee akkuma siin jedhe ammoo guyyaa guutuu neetworkii keessan turre. Ammoo naa bilbilee na dhabeerallee ta'a. Amma eenyu waliin jirta? Kophama jiraa maali? Dafiin akkuma ati baateen dhufe. Kaleessa walgahii wayiitu ture. Walgahii san irratti maqaa namootaa kaasanii dubbataa turan naan jedhe. Isaan keessaa tokko si'i. Kanuma itti himuuf barbaadanaan jedhe. Jetteen rifatee waan jedhu wallaalee diqqoo eega cal'iseen booda maal akka jedhan wanti sitti hime jiraa jedheen. Maal jedhan jedhee gaafannaan waan haarawaa maal jedhanii miti waanuma qara jedhanii ufaa eeguu naan jedhe jette. Diqqoo eega cal'iseen booda waan gootu jedheen jalaa qabdee. Waraqaalee wayiitti komadiinoo keessa kitaabbilee jala jira. Haga fuula 5 hanqatu. Steepilariin walitti dhayameera. Barruu akka walaloo wayiiti. Ammuma karaa irraa qabi jedheen kuma silkii gurratti qabattetti yooma san kaatee. Dafii ammoo yoo naaseen ammuma bilbilaafi deebisee sii bilbilaa. Neetworkiin ammoo nama rakkisa. Yoo bilbilee isa bira naaseenuu diddellee anuu hin galaana eegi hin bulu. Ammuma sa'a 11tti yaabbadha jedheenii silkii cufee